Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun hordofaa jirta Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa sagantaa mariiti. Sagantaa marii keenyaa kan obbo Gaaddisaa Muummichaa waliin taasisaa turre kutaanni lammaffaa inni dhumaa kunuutii itti dhiyaadha. Qabxiin kiyya kan itti aanu paartileen siyaasaa ka Oromoo baay'ee biyya keessaa ka jiran hedduu isaan kunniin sadarkaa maal irra jiru? Fakkeenyaaf gama walitti dhufeenya hawaasa Oromootiin qaban ilaalchisee maal irra jiru? Hawaasni immoo paartilee siif bakka bu'eera jedhanii bakka adda addaatti gurmaanii jiran kana akkamitti simataa jira? Akkamitti illee ilaalaa jira jetta? Beektaa rakkoo nuti amma Oromoon guddaa tokkoyyuu kan Oromootti qormaata ta'u tokko sadarkaa paartileen Oromoo paartileen mormitootaa jennu kun irra jiranidha. Tokkoffaa paartileen amma yeroo ammaa paartiin mormitootaati akkuma jiranitti akkuma atuu sila jette bu'aan inni buufate paartilee siyaasaa biyya alaatii morman kan Oromoon jaalatan kan Oromoon jala deeman biyyatti galfachuudha isa jette sana. Biyyatti galfatanii eessa jiru har'a mana hidhaa jiru jechuudha. Amma yeroo ammaa kanatti Oromoon paartii mormituu hin qabaayii yoo jennee wal gaafanna taate sadarkaa hin qabu jedhu irra jira amma. Maqaadhaan ni jira garuu hojiidhaan lafarra hin jirani. Waan lama tokko hoogganoonni paartilee siyaasaa Oromoon barbaadan Oromoodhaaf boru biyya Oromiyaa kana bulchuu danda'u jedhee Oromoon jara hiriiree jiru hoogganni isaanii akka jirutti mana hidhaa jira. Waajjirri isaanii guutummaan guututti biyyattiitti cufamee jira. Kanaaf paartileen kun amma hojiirras hin jirani, hawaasa wajjininis wal argaa hin jirani, hoogganoonni isaaniitis mana hidhaa jiru jechuudha. Kanaaf Oromoon irraa paartii siyaasaa mormituu aktiiv hojjechaa jiru hin qabu yoo jenne soba hin ta'u jechuudha. Akkasitti ilaalaan. Baay'ee gaarii. Mee sabni hooma akkamitti isaan ilaalaa jira? Saba akka sabni simannaa saba Oromoo ilaalchisee paartileef qabanii akka fedhii isaaniis haa ta'u maali jala deemuu maal fakkaata? Ilaafa moo cima? Inni ilaalama Oromoon dhibbaan dhibbatti agarsiisee jira. Eenyuun akka deeggaru paartii kamiin akka deeggaru. Tokkoffaa gaafa jaarmiyaaleen siyaasaa mormitoonni biyya alaa kana galanii akkatti isaan simatan argineerra jechuudha. Uummanni sun sabni Oromoo paartilee kana akka deeggaru dhibbaan dhibbatti kun ifa galaadha jechuudha. Gaafa hidhamtoonni kafaa'oo mootummaa TPLF'n hidhaman mana hidhaatii gadhiifamanii Oromiyaa guutuudhaa guututti barataan, daldalaan, qotee bulaan, hojjataan mootummaa otoo hin hafin waraanni biyyaallee otoo hin hafin poolisiin biyyaallee otoo hin hafin magaalatti simatanii baatanii gammachuu isaanii agarsiisaa turanii jechuudha. Inni kuni uummanni dhibbaan dhibbatti paartilee kana deeggaruu isaati kan agarsiisu jechuudha. Sana qofaadha miti. Amma wanti irra caala jarattii bilxiginnaa kana shororkeessee nama akka banyeessatti nyaachaa jirtu akka waraabessaatti nama nyaachaa jirtu kuni Bobbaa Jawaarii fi warri kafaa'oo baha Oromiyaatii fi Arsii giddugala kana bakka tokkotti godhanii uummanni akka jirutti garagalee suni abdii kutachiiseeti. Egereen isaan abjuun inni sila siin jedhe suni kaayyoon muummicha ministeeraa ofiin jechaa ture kuni akka galma hin geenye yeroo sana dhumateefi jechuudha. Simannaa irraa kaasee ilaala. Yoo sitti dheerachuu baadhee adda bilisummaa Oromoo
asmaraa dhumarraa qabanii kan gufuu itti ta'aa gaanii dhufanii gaafa adda bilisummaa Oromoo Finfinnee irratti simatamu irra caala waraanni akka biyya ala tures akka hin galle. Hoogganoonni biyya alaatii galanis akka waajjira keessatti ititanii waajjirri sun kennamee fi akka hin hojjenne akka taasisu kan taasise simannaa gaafa sana Oromoon adda bilisummaa Oromoo simate. Guyyaa sanarraa ka'anii adda bilisummaa Oromoo wajjin kan nu baasu maalinni lola qofaadha. Lolaa fi okkara uumuu qofaadha. Muuxannoo qabu maqaa moggaasuudha. Shanee jedhu, abbaa torbee jedhu. Kana maqaa kanatti moggaasne isaan kana yoo alatti hin qabne, yoo waraanaan alatti hin ittisne, egereen keenya filatamuu biyyattii tana keessa biyyattii tana bulchuu kaayyoo Abiyyiin ittiin keessan sirna naftanyaa deebisu kan raawwate. Kanarraa ka'aniiti akka waraanni hin galle taasisanii eega sanii asiis uummanni didee immoo itti ciccinaan akkuma argitu kana Caaluu ajjeesanii hoogganoota adda bilisummaa Oromoo duraanuu hidhuutti jabaatanii karaa akka Abdii Raggaasaa kan akka Jawaar fa'aa mana hidhaatti qabanii jechuudha. Zen Oromoon ifa galaadha paartii isaa kana hin deeggaraa. Haa ta'u malee garuu har'a hojiirra hin jiru waajjirri irratti cufameera. Ammas bilxiginnaan kan godhuuf deemtu laala. Isaan kana mana hidhaatti qabdee waajjira isaanii cuftee filannoo kana gaggeessuuf deemti maal jedheenaan jette. Yoo Oromoon jabaatee falmatee lolatee biyyattii sana diigee Oromoo kan baasu amma biyyattii sana diigu. Silaa'uu mootummaan hin jiru biyyattii sana akka hin taane godhee biyya ofii ijaaruutu isarra jiraata. Maaliif dhiiga itti gabbare? Kan waggaa seenaa haadhiif nuti waggoota 5 darban kana qeerroo 5,000 itti gabbarame. Kan akkanatti dhiisuudhaaf bilxiginnaan boru filamtee sirna naftanyaa nurratti deebisuudhaaf hin eeyyamuuf jedheetiin hin yaada. Maaliif deeggarsa paartii isaanii godhu agarsiisee jira lafarratti argeetis waan jiruuf jechuudha. Dhugaa paartiin Oromoo yeroo itti silaa hin jirullee afaan guuttannee akka hin jenne maqaafima jiranii garuu hojiirra hin jiran. Hojiirra jiraachuu dhabuu isaanii mootummaan paartiilee Oromoo keessa harka galfatee akka argaa jirru ABO Jaal Daawudii Ibsaatiin hoogganamu waan ta'ame argaa jirta. Adda qoqqoodee mootummaa warra deeggaran warra garaaf bulaniin paartii Oromoo silaa uummanni Oromoo jala yaa'u silaa waggaa dheeraa fi hundi keenyaa ABO keessatti guddannee asiin baane. Kanaaf dhaabni kunniin amma yeroo ammaa kana laaffatee jira. Inni kun jabinnaan itti deebi'ee gaafii uummata Oromoo dhaga'ee yeroo gabaabaa keessatti of sirreessuu qabaan dhaamsa kiyya. Oromoon akkuma atuu jette deeggara dhaabbilee paartii Oromoo akka kamuu addan qoonne akka ta'e gaafa ABO'n galuu bifa nu arginu saniin argisiise. Jila KFO bakkoota adda addaa irratti deemaa turanii simachuu irratti illee hin argine. Akkasumas paartiileen didiqqoo jechuun miseensa hagoo qabanis yeroo socho'anii jedhanii hawaasni haala kamii akka simataa ture argineerra jechuudha. Kanaaf hawaasni nama mirga isaatiif mormu ni barbaada. Yeroo kamittuu ammallee dhaamsi kiyyaas irratti hawaasni Oromoo dhaabbilee siyaasaa isaa irraa abdii kutatuu hin qabu. Cinaa dhaabbatee waan danda'uun gargaaruu qabaan dhaamsa kiyyaa. Mee gara qabxii dhumaatti. Mee gara biraatti odoo hin darbiin dhaamsa kiyyaa waan kana ittiin deebi'a. Bakkee amma warra ganee kana jechuudha laala.
gantuun yeruma hundayyuu inuma ganu beekta. Amma warri amma abaaworra gananii bilxiginnaatti reeqatan kuni ajaja bilxiginnaa fudhatanii adda bilisummaa Oromoo diigan kuni karaadhuma muummichi ministeeraa duraanii ofiin jedhu kuni deeme sanarra deemani beektaa? Oromoon yoo mammaaku maal jedhaa wal fakkaattiin wal barbaaddii jedhe. Abiyyi kan ummata Oromoo dhiiga ummata Oromoo dhangalaasaa jiru kun kan ummata Oromoo mana hidhaatti dararsaa jiru kun Jawaariin isa ashkara wayyaanee jalaa isa baase har'a mana hidhaa keessa kaa'ee ofii biyyan bulchaa jira jedhu kana lammaa gane kan biraa dhiisi. Barcumni kuni kan Abiyyiin turre barcuma ergisaati. Oromoon harka isatti hin baafne tokko jedhe. Lammaffaa kan bakkee kana maleef lammaadha ture. Lammaadha ganne seenaa biyyattii sanaa keessatti kan godhamee hin beekne ati dura taa'ii jedheeti bakka ofii gadhiiseef lammaan. Anamma lammaa fi Abiyyi adda adda jiru ookaa tokko waan jedhu keessa seenu beeku. Qabxiin biyya bakka gantuu kana. Sila Abiyyi har'a uf qusachuutu irra ture gaafa lammaanii maddamarii fi bilisiginnaa inni deemuun kana naan ta'u jedhu sila uf qabuutu isarra ture. Barteessumni kunuyyuu kan nama kanaati. Nama kanatu asirra nakaa'e. Hin ganee jechuudha. Hoogganoonni har'a adda bilisummaa Oromoo har'a ganan kun immoo beektaa gantuun bakka itti ganan hin filattu. Sila guyyaa irraa kana gaafa nama akka Hacaaluu ajjeesan. Gaafa nama akka Abdii Raggaasaa hidhan. Kan akka Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa hidhan. Oromiyaan koomaandii poostii jala jirtu kana. Waggoota meeqa jaarmiyaa kana keessatti waliinuu hoogganaa turanii as ga'an. Walganuu irra harka maratanii wajjiniinu biiruma keessa dhaan biirumati mana nama tokkoo keessa oduu harka maratanii ta'anii Oromoodhaaf kabaja qabu ture. Oromoorraa kabaja qabu turan. Yeroon kun yeroo nama ganan hin turre. Ganuu qofaadha miti immoo dhaqanii waa'ee horii dhaffaa wal yakkanii kun waan akka malee nama qaanfachiisu beekta. Kanaaf Abiyyi illee gantuu lammaa ganee lammaa keessumarra isa kaa'ee galee warri kunis adda bilisummaa Oromoo dhaaba adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud jijjiiramu bar jechaa ture baay'ee bara dheeraadha. Qabsoon tuni dhaloota haaraatti darbuu qabdi. Jaal Daawud ijoollee guddifateera. Ijoolleen adda bilisummaa hundi keenya akkuma xiyyootti adda bilisummaa Oromoo keessatti guddan. Gahaniiru biyya bulchaa jechaa ture. Garuu har'a hin jedhu sanaan. Har'a asiin gahaniiru haalli Oromiyaan keessa jirtu bakkitti keessa jiru yeroon kun yeroo itti ganamu hin turre. Yeroo itti wal ganan hin turre. Achitti namicha lammaa ganee sirna naftanyaa nurratti deebisuudhaaf ilmaan Oromoo dhiiga dhangalaasaa jiru kana wajjin maal gochuudhaaf galanii isatti reeqatu abbaa kiyya. Isheen matanatti dabalachuudhaaf duubatti deebi'ee galatu. Ay ulfaadhu sirrii kun waan nama laalessaati. Warroonni abbaan garaa iddoo hunda jira. Kaleeyyuu addi bilisummaa Oromoo beektaa dhaaba sirriiti. Jaarmiyaa siyaasaa dhugaati. Maali namoota akkanaa kana qabatee as ga'uun isaatuyyuu jabina dhaaba kanaa argina jechuudha. Namoota akkanaa kanneen namoota hedduu argine kan warra garaa hedduun isaanii kunoo mootummaa waliinuu kan hojjetaa jira hedduutu jira. Kanaaf gantuun yeroo kamuu gantuma. Yeroo isaanii immoo gaafa gante beektaate rakkoo sana hirriban qabdu namni dogongoraa hojjete badii yeroo hundaa badii waan daladdeef ummanni kun silaa akka jiraatu qaba hawaasa kana keessa. Kanaaf mee kana kanumaan bira darbinaa wanti addaa wanti hin jirree fi gantuun gantuma. Gara qabxii dhumaatti fi gara qabxii waan qabsoo Oromoo tanaaf barbaachisa jedhee qabadhe keessaa
akkuma beekamu Oromoon biyya ormaa atti baqannee jirru yookaan biyya ambaa kana keessatti kooluu galtummaa bifa adda addaatiin biyya ormaa kana keessa jirru yeroo dheeraaf waggoota dheeraa fi si'uu dabalatee anaa dabalatee hawaasota Oromoo ijaaruu irraa kaanee gurmaa'uu irraa kaanee sagalee saba keenyaa ta'uuf yeroo kamiyyuu waa hedduu godhaa siin baane jechuudha. Gama diinagdeetiin illee biyyatti saba gargaaruu nama miidhamee waa hedduu ta'amaa ture. Mee amma sadarkaa maalirra jira? Gargaarsi kuni amma argaa jiru dhibeen illee jira, koronaan kun jira, hiriirri akka dura OM bayu, mana hidhaa jiru, hayyoonni kenna, hayyoota kana immoo mootummaan akkuma tu jette isaan hidhee mana hidhatti ugguree erga filannoo fixee booda yookaan itti murtee fixan jedha yookaan dhiifama godheef jedhee gabbaasuuf fedha ta'a. Mee waan kana akka hin ta'amne godhuu fi hawaasni biyya ormaa jiru kan addunyaa irra jiru qabsoo biyya keessaa deemaa jiru sana akka finiinee itti fufu godhuuf maal godhuu qaba? Sadarkaa amma itti jiru kanatti biyyoota tokko tokko hiriira ba'uun illee yoo hin danda'amne bakka bu'iinsa hiriiraa sana waan bakka bu'aa maal godhuu qaba jetta? Mee asirratti itti dhiyaadhu. Yaada bareedaa kaafte galatoomi. Beektaa qabsoon Oromoo tun kan ija horattee as geessee mootummaa hamma funyaanitti hidhate mootummaa TPLF kan kuffisuu danda'e sochiin Oromoon hawaasni Oromoo biyya keessaa caala biyya alaa godhetu isa biyya keessaa sana utubee madaa isaa qirqirsee otoon ajjeefamu, otoon saamamu, otoon hidhamu, otoon gidirfamu maafan ta'a jedhee qirqirsee kaasee akka duubatti hin deebine godhee mootummaa wayyaanee kuffisee jechuudha. Egas asii gaafa jarri kun amala tolanii, arraba tolanii, gooftan keenya, uummata keenya waan uummanni keenya jedhe kaayyoo uummata keenyaa fiixan baafnaa gaafa jedhanii afaan damma dibatanii as ba'anii uummanni biyya alaa kun akkuma sanatti deeggare jechuudha. Deeggarsa illee isaaniif agarsiise warra irra Oromoo nyaachaa jiran kana jechuudha. Inni biyya alaa keessumaa'uu irra caala qabsoon Oromoo ija kan horatte egaa gaafa Jawaar Oromoo First jedhe irraa kaaseeti. Jawaar Oromoo First jechuunii fi duulli Oromoo irratti baname suni Jawaar karaa biraa akka barbaadu taasise. Miidiyaa akka uummatu taasise. OMN uuman. OMN utubamuun isaa OMN lafa qabatee biyyatti isaan biyya alaa kanatti ijaaramanii qaroon Oromoo, hayyoonni Oromoo sagantaa adda addaa qopheessuudhaan biyya alaa kanatti ijaaramanii dimokiraasii maal akka ta'e, mirgi dhala namaa maal akka ta'e, biyyi sun maal akka irratti, maal guuttachuu akka qabdu taa'anii dubbachuudhaaf waan mirga qabaniif as biyya alaa kana taa'anii dubbatanii biyya keessatti Oromoo qirqirsanii kaasan. Hagayyooman ba'aa kana baadhee jiraadhaa Oromoon akka jiru taasisan jechuudha. Inni kun qabsoo bifa jijjiirsise kan waggaa dheeraadhaaf wayyaaneen jiraachuudhaaf heerra gatte akka itti gabaabbattu taasise jechuudha. Inni kun hawaasni Oromoo biyya alaa jiru kuni diinagdeedhaan OMN waan ijaareef. OMN saatalaayitii bitachuu waan danda'eef sa'aatii 24 qabsoo Oromoo irratti waan bobba'eef inni biyya keessatti fi inni biyya alaa wal dubbisuu jalqabe. Waan asii jedhamu kuni biyya sana keessatti maaliif hojiirra oolchuu dadhabee maaliif ajjeefamnaa maaliif yeroo tokko qabsoomne ofirraa kaasnu kan jedhu Oromoon akka ta'u akka godhu taasise jechuudha. OMN dhaabbata hawaasni biyya alaa kun. Sana bira darbee gaafa qabsoon biyya sanaa oo'itu ajjeechaan biyya sanatti ajjeechaan mootummaan TPLF gochaa ture biyya mootummaa biyya alaa kanatti saaxilu.
Waan waliin keessa dabarsine jechuudha. Inni sun mootummaan sun akka kufu taasise jechuudha. Ammas gaafa Abiyyi Oromootti dugda galee alagaatti garagalee sirna alagaa sirna naftanyaa nutti deebisuudhaaf Oromoo keenya nyaachuutti gattaa'u keessumaa egaa Hacaaluun du'ee asii seenaa addaatu hojjetame waanuma addunyaa irratti argamu jechuudha. Hamma guyyaa har'aatitti otoo dhukkubni kun koronaan odoo sodaachisu mootummaan biyya adda addaa otoo dhoowwaa jiru keessa dhiibbachaa mormachaa turanii jechuudha. Har'a seenaan mootummaa Abiyyi kan maqaa itti faarfame suni akka cilatu gochaa isaa caalaa Oromoon biyya alaa kanatti mormii gochaa turee fi hiriira magaalota adda addaatti bahaa ture. Maqaan Abiyyii fi gochaan isaa akka saaxilamu taasisee miidiyaaleen gurguddoon addunyaa kana oduu godhattee seenaan isaa kaleessa waan gaarii barreessaa turan sana cilee dibdee gadi baaftee jechuudha. Inni kun sochii Oromoon biyya alaa kanatti godhetti. Asumaan kanin otoon tuqin kanin hin darbine dhaloonni qubee qeerroo fi qarree biyya alaa kana jiran. Keessumaa'uu Ameerikaa, Awurooppaa irratti hiriira addaan hin cinne kan gochaa turan, kan dhaadannoo dhaggeessisaa turan, barreeffama adda addaa barreessaa turan, sana bira darbanii mootummaa biyya jiraatanii fakkeenyaaf biyya amma nuti jirru kana hawaasa Oromoo wajjiniinu irra caala kan hojjetaa turan qeerroo fi qarreedha jechuudha. Afaan biyya kanaa beeku, aadaa biyya kanaa beeku, akka itti wajjin haasa'an beeku, hawaasa wajjin wal tumsanii amma yoo xinnaate ara 4-5 wal arganiiru mootummaa biyya kanaa wajjin paarlaamaa biyya kanaa wajjin jechuudha. Kana irra caalatti kan hojjetaa ture qeerroo fi qarreedha jechuudha. Qabsoo tanallee dhaalchisne jechuudha. Kan na gaddisiisutu waan tokko. Akkuma kaleessaaniifatti hiriira baanee mormaa turre bo'aa turre dhaloonni keenya kunis isa sana nurraa dhaaluun nama gaddisiisa. Silaa bilisummaa otoo bilisummaa dhaalchisnee odoo milkoofne odoo sana ta'e gaarii ture. Haa ta'u malee ammoo qabsoon tun akka haga fiixa baatutti dhaloota nurraa dhaalu argannee dhaloonni nurraa dhaalee addunyaa guutuu raasaa jira. Ammallee egaa wanti gochuun isarra jiraatu Oromoon rakkoon dhukkuba kana akkuma jirutti ta'ee qabsoo biyya keessaa tumsu. Qabsoon biyya keessaa bifuma kamiinuu nama miidhame nama rakkate gargaaru. Beeki mootummaadhaan amma inni sufiin jedhu kuni mootummaa seeraan alaati. Kaleessa karaa qawweetiin loluun seeraa miti. Maaliif karaa nagaatiin, karaa filannootiin akkasitti taayitaa fudhatanii biyya bulchuu paartiin akkasitti dorgomuu qabaa jennee turre kan qawwee mormaatiin turre jechuudha. Mootummaan amma jiru kuni mootummaan kun amma seera qabeessa miti. Innummaan mataan isaa seera qabeessa miti. Isumatu wattaaddara ajajaarra nama ajjeesisaa jira. Sila raayyaan ittisa biyyaa inni amma makkalaakayaa jedhamu kuni sila har'a mootummaa seeraan alaa kana gatteessisuutu irra ture. Ati hin filatamne gadaan kee darbee jira. Seerri biyyaatu siin eeyyamu jedhee gatteessisuun odoo irra jiru ajaja mootummaadhuma seera qabeessa hin taane kanarraa fudhate uummata Oromoo ajjeesaa jira. Ijoollee nama 7 darbee ji'a tokko as du'aa jirtu kun mootummaa seera hin qabneen ajajamanii loltuun raayyaa ittisa biyyaa poolisiin federaalaa poolisiin naannolee saba ajjeesaa jira Oromoo ajjeesaa jira jechuudha. Amma namni qawweedhaan lolullee jiraanan mormii sana biraan naqu. Oromoon hamma danda'ametti waan danda'e hundaan mootummaa seera qabeessa mootummaa shiftaa kan amma humnaan biyya bulchaa jira. Otoo uummanni gadaan isaa darbee biyya bulchaa jira. Karaa danda'een hunda ofirraa lolachuutu isarra jira. Kanaaf hawaasni Oromoo biyya alaa jiru kun kallattii danda'u waan isatti fakkaatan saba isaa tumsu miidhamaa isaa tumsu. Warra falmatu isaa warra mirga ofiitiif falmatu bira dhaabbachuu. Kana gochuutu isarra jira. Sana bira darbee
in argina gama ijaarsi adda addaa marii sanbata irra yeroo hundaa marii yeroo godhan in argina karaa zuumii kama inni kun itti fufuudha qaba. Inni kun itti fufuu qofaadha miti immoo lafarratti hojjetamuudha qaba. Bu'aan inni biyya alaa kana biyyatti buusuu qabu practical ta'ee mul'achuutu isarra jiraata. Inni kun akka ta'uun gaafadhaa carraan immoo hiriira itti ba'amu immoo jiraannan hiriira ba'uun ergaa guddaadha qaba. Laali mootummaan kun amma filannoodhaaf deemaa miti hoogganoota jaarmaa siyaasaa mana hidhaa kaa'ee. Isa kana Oromoon akkuma fedhetu diduudha qaba. Biyya alaa kana namni manatti galuun isarra hin jiraatu. Otoo hidhamtoonni mana hidhaa jiran kun hin hiikkatin isaan hiikkatanii sirna qabeessan karaa itti filannootti deemuu danda'an irratti karaa otoo hin buufatin fedhinnaadhaa fi kaayyoo akeeka isaaniitiin ala mootummaan kun akka hin deemne halkaniif guyyaa iyyuutu isarra jiraata. Yoo dideema qawweedhaan kolloolu kan qawweedhaan itti deemu ta'e dhumuudhaan waan falli gara biraa hin jiru kan karaa inni ittiin barbaaduun karaa inni barbaaduun falmachuudha hamma danda'ametti. Hamma humni danda'ametti. Isa kana bira dhaabbachuu qaba hawaasni Oromoo biyya alaa kun hin jedha asirratti. Ayyee baay'ee galatoomii akka gaariitti ibsitee dhugamaa hawaasni Oromoo biyya ambaa jirru yeroo baay'ee hojiilee bobboonsaa ciccimoo hojjanneerra. Ammallee isa kana sabni keenya bilisoomnee sabni keenya dararaarra jira, gidiraa irra jira. Bakka sabni keenya itti miidhamaa jirutti nutti tolee taa'uun baay'ee nama gaddisiisa. Namoonni akkasitti ta'anii isin namoonni tokko tokko gara paartii uummata amma dararaa jiru kanallee warroonni qabatanii jiran hedduutu jira. Isaan kanneen irratti illee akka wannootti cadhisuu hin qabanii kuni gara marii cimaa nu barbaachisa haala dhibee addunyaa wal qabatee jiru kanaaf akka yaadametti hiriirris wantoonni hedduus silaa wanti ta'amuu qaba hundi ta'uu dhabuuni Jawaariin fa'a gara mana hidhaa keessa akka turan taasiseera. Inni kun diqqoo laaffatee jira. Hawaasni Oromoo kana keessa ba'uuf rakkoo kana keessa ba'uuf keessa alaani cimee hojjechuu qaba. Isa kana yoo jennu hiriira bakka ba'uu hin dandeenyetti diinagdeen gorsaan karaa adda addaatiin hawaasa cinaa dhaabbatuun barbaachisa jedha. Mee sagantaa guyyaa addaa kana xumuruu fi wantoota haga ammaa dubbanne kana keessatti silaa otoo dubbadhe waan jettee yaaddu waan si hafe yoo qabaatte carraa daqiiqaa tokko sii kenna itti dhiyaadhu. Tole qaama adda addaatiif ani dhaamsa dabarsuu barbaada. Inni duraati waraana biyyatti akkuma waliigalaatitti keessumaa immoo waraana poolisiis haa ta'u raayyaa ittisa biyyaa haa ta'u milishaa gandaa haa ta'u. Dhaamsin isaaniif dabarsu isaantu keessa jira isaantu arga. Ilmaan Oromoo rasaasa mataa rukutanii hamma lubbuun keessaa baatutti ijaan ilaalaa kan argu isaan. Isaantu itti dhukaase hamma lubbuun keessaa baatutti kan argu isaani. Lubbuun yeroo nama keessaa baatu namni akkam akka ta'u. Isaan kun maaliif du'anii maaliif ajjeefamuu jedhanii akka of gaafatan barbaada. Tokko maaliif dhuguma waan addaa barbaadaniiti akka namaa tokkotti lubbuu isaanii kana yeroo rasaasan gubee lafarratti gangalatee du'u kana dhuguma lubbuu ofii yookaan waan addaa tokko barbaadaniiti jedhanii akka of gaafatan barbaada. Lama mindaatu isaanii kaffalamu. Mindaan isaanii kaffalamu kuni haadha ijoollee sanaa. Abbaa ijoollee sanaatu gibira gabbaree
gibira kaffalee isarraa mindaan kaffalamaa. Mindaa isaaf kaffalamu sanaa fi rasaasa inni ittiin ijoollee Oromoo ittiin gubu sana qabeenya warra hiyyeessaa kanaa kiisii isaanii keessaa mootummaan dirqisiisee baase isaanii mindaa kaffalaa fi rasaasa bitaan. Mootummaan har'a isaan ajajee ajjeesisu kun isa miti milaachi sana kan butu. Garuu kan ajajee ajjeesisu isaan. Mootummaan sun mindaa ittiin jiraatu kan kaffalu ammas haadhaa fi abbaa ijoollee sun dabalatee warri du'an sun hundi gibira gabbaraniin isa kana ufaa gaafatan. Yoo isa kana uf gaafatanii ani eenyufan dhaabbadhee kan jedhu deebii argatu jechuudha. Kan na jiraachisu isa ajjeesaa jira. Innumti nyaadhu kun iyyuu summii natti hin ta'uu maatii kootitti summii hin ta'uu kan jedhu deebii argatu jedhee yaada yoo kana uf gaafatan. Tokko kana. Inni gara biraa maatiin ati ajjeeftu kun hundi jalqaba si diineffata namicha rukutte sana diineffata. Waaqatti si himata. Mootummaa sana diineffata. Mootummaan kun hin darba. Yoo ati mootummaa kana wajjin dhaabbatte wajjin dabarta. Gaafa sana diinaati. Gaafa sana ati diina. Warri maatii irraa ajjeestu kun darbaadhaan dhalli hin darba sanyiin isaanii hin badu. Tokko lama keessaa ajjeefta. Yookaan lama sadi keessaa ajjeefta malee hin darba. Seenaa kana isinii himu. Kanaaf waan ajjeeftanillee beeka eenyu akka ajjeeftanillee beeka. Eenyuun akka dhaabbattanillee itti gaafatama keessanillee beeka. Ummata Oromoon ajjeesina. Dhala Oromoon ajjeesina. Hiyyeessa Oromoon ajjeesina. Ilmaan Oromoo har'a isinii rasaasan gubdan kun kan maqaa adda addaa itti baastanii shakkineeti. የተጠረጠሩት የአባ ቶርቤ akka qoosatitti uffanni mallayyoon isin kaawwatte sun warra kanatu isin eebite isa kana uf gaafadhaan jedhaan. Inni biraa Oromoota keessumaa aktiivistoota biyya alaa kana jirran hunduu odoo jiraa carraa qabaatee akka Jawaar ta'e qaroo ta'e hundumtuu odoo silaa carra qabeessa taanee akka tokkotti bakka tokko dhaabbannee saba keenya falmine kuni carroomuudha ture. Hundi keenya humna tokko qabaachuu hin dandeenye. Garuu humna xixinnaa bakka bakkaa qabnu wal dhageettiidhaan hamma danda'ametti wal dhageettiidhaan wal jabeessuudhaan qabsoo keenya haa tinnisnu qabsoo keenya haa jabeessinu. Kana waanan kaaseefan qaba. Waamichi hiriiraa yeroo adda addaa biyyatti godhameera. Kana keessa wanti miidiyaa kanarratti arginu, miidiyaa alaa kanarratti arginu, inni tokko hin waama, inni tokko immoo sababa gara biraa barreessa. Inni kun ta'uu hin qabu, isa kana keessa deebitanii akka laaltanan barbaada. Akka inni bira darbuu hin barbaanne. Dhaamsa barattoota biyyaatiifan dhaamsa qaba. Waan akka malee nama yaaddisu, waan akka malee na yaaddisu. Manni barumsaa cufamaa ture. Yuunivarsiitooleen cufamanii turanii. Yuunivarsiitooleen amma banamuutti jiran. Yaa firaa akka fagoo jirru kanaan otoo obsinee taa'uu dandeenye gaafa isin ajjeefamtan gaafa isin duutan keessi keenya dhiiguu baate irrii badhamnee rakkachuu baanne waanan amma dubbadhu kana hin dubbadhun ture. Barattoonni keenya bara darbe naannoo Amaaraa dhaqanii wareegamni isaanii maaliif akka wareegamanillee waan Oromoo ta'aniif wareegaman kana hin beekna. Garuu badii maaliitiif
Inni kan jedhu kuni waan akka malee nama laalessu. Akkanumatti dhiigni ilmaan Oromoo dhangala'ee haati fi abbaan Oromoo barumsa fi naannolee adda addaatti erganii naannoo Amaaraatti reenfa simatan. Ammallee rakkootu jira naannoo sana. Mootummaan labsaa jira. Nama tuttuqanii nama arrabsanii waan hin taane namaan jedhanii gaafa rakkoon uumamu akkas nu godhanii jechaa jiran. Yaa firaa Dammaqaa Mokonnin ittaanaa muummicha ministeeraati. Paappaasiin mana sagadaa bulchaa Ortodoksiiti. Uummanni keenya hidhatee ofirraa mormuudha qabaa jedhanii dhaamsa dabarsan. Gaafa ijoolleen keenya barreen gaddaa yuunivarsiitii keessatti dhumaa turte dhaamsi akkanaan dabarre ture. Hamma biyyattiin tasgabbooftutti warri barreen gaddaa du'an sababni isaan du'aniif warri ajjeesan beekamee mana murteetti seeran hamma ibsi kennamutti barattoonni Oromoo kara naannoo Amaaraa otoo deemuu baatanii kuni gorsa kiyya yaada kanan qaba. Barreen gaddaa naannoon Tigraay hin dhoowwatanii maal ta'ani? Naannoon Tigraay barattoonni isaanii hin hafanii biyya ofiitti baratan. Hankeenya garuu reenfa simanne. Kan baranaa kan sana caalu ta'uudhaaf waan deemuuf yoo isin barsiisan naannoo keessan irratti mootummaa naannoo keessanii amma mootummaa dhayyuu miti mana barumsaa isa wachitti iyyadha. Wanta akka malee nama gaddisiisu tokkoo fi Oromoo seenaa Oromoo keessatti akka malee nama gubu tokko barattoota naannoo Tigraay irraa ari'amanii Amaaraatti ari'amanii dhufanii Dinquu Dayyaas mana barumsaa isaatiitti kolleejjii isaatti bilisa barsiisaa ture simate. Isallee har'a akka hin taane godhan nama kanallee waan Oromoo simateef Oromoo ari'ame Oromoo mana barumsaatti ari'amte kottaa ta'a baradhaa jedhee bilisa waan barsiiseef qabeenya isaallee gaaga'anii isallee biyyaa buqqisanii inni bara kanaammoo nama isin simatullee hin qabdanii kan sana caalaa waan ta'eef barattoonni naannoo Amaaraatti deemanii baratan kuni odoo keessa laallatanii achitti ramadaman kuni odoo keessa laallatanii kan jedhuun dhaamsa dabarsuu barbaada waan an carraa kan argadheefan akka waliigalaatitti sitta yoonni radde dhiifama naaf godhi dhuguma dubbachuudhaaf gaafa Hacaaluu ajjeesanii Oromoon bariisaa manatti gala jedhee iyyaan dhuguma immoo manatti hin galle waan danda'u godheera. Jawaar sila kaasne irraa biyya alaa kana yeroo Oromoo faristii irraa kaasee warraaqsi inni gochaa tureef wareegama inni kaffalaa tureef bu'aan inni qabsoo Oromootiif buuse har'a Abiyyiin masaraa Minilik keessa jira. Jawaar mana hidhaa jira. Jawaariif mana hidhaatu malee fi mee waa'ee Oromoo Oromummaadhuma dhiisaati akkuma biyya sanaatitti dhuguma Jawaar hidhamuudha malee yoo waaqaaf lafaaf jennee dubbanna ta'a. Warri diinummaa Oromoo qabanii harka Oromooti odoo nyaatan Oromoo nyaachaas gaani beekta. Harka Oromooti odoo nyaatanii Oromoo nyaachaas gaani isaan irra homaan laatu. Warri gara biraa garuu sabaaf sablammiin har'a miidiyaa OMN ni dhabe. Kambaata, Hadiyyaa, Sidaama, jalqaba bar haa jedhanii dubbachuu kan jalqaban OMN irratti. Dhimma saba isaanii dubbachuu kan jalqaban. Cimaanti kan Oromoon amma akkanatti qabamee maaliif yoo Jawaariin hin du'een argama kan jedhee Dammaqaa Mokonnin masaraa Minilik keessatti rakkoo buuse warra cimaanti ajjeesaniit inni sun rakkoo isaanii OMN irratti dhufanii himatan. Sababa kanaaf Jawaar amma hin hidhamnetti hamma ajjeefamnetti hamma tiksituu irraa kaasuu sanaan ga'an jechuudha. Oromoo kiyya waliigalaatiin wanti ani jedhu Hacaaluu dhabnee Hacaaluu sirnaanillee hin awwaallanne Hacaaluu gaggeessaa isaallee sirnaan hin gaggeeffanne ajjeesuu fi Ambootti ariifachiisanii dabarsuun tokkotu. Hamma guyyaa irraatti dhimmi Hacaaluu milaa jira. Maaliif ajjeesarree duraanuu? Keessumaa dhimmi kun lamaan Jawaar uffata halluu sana uffatee yoo mana murtee dhaabbatu du'a lama duune dhugaa dubbachuudhaaf jennaan dhuguma dubbachuudhaaf Hacaaluu dhabnee
irrii barafnee bulluun du'a lama duune. Oromoo xiiqe gumaa ilmoo keetii baase. Gumaa ilmoo keetii ifa si agarsiise. Bara Abiyyiin 4 kiilootti situ ani gaafa Oromoon jedhu Abiyyi karaa sanarra galee bara. Karaa sanarra galee karraa masaraa Minilik haaromse. Hacaaluu isa sanatu gubee dubbise. Ekeraa baasee balbalarra kaawwatee jedhe. Hacaaluu isa sanatu keessaa dubbate. Hacaaluu masaraa Minilik situ aanee jedheeti. Yaa Harargeen mancaa qarraan tuulamni farda sororsee jedhe. Isa kana kan duubatti deebisuun turre garraamummaa Oromootu akka duubatti deebi'u taasisee OPDOtti dabarsinee kennine salphina har'a Hacaaluun itti du'e kan Jawaar uffata halluu sana fakkaatu hidhatee uffatee mana hidhaa dhaabbatu war kanaan nu gahe ammallee seenaa kana haaromsinu. Isa kanan jedha galatoomii ulfaadhu waan emotional ta'ee fi na of kolchii hordoftoonni kellee na of kolchaniin jedha. Galatoomii ulfaadhu Ameerika dhaamsa kanumaan dabarfachuu barbaade. Ayyee baay'ee ulfaadhu dhaamsa cimaa dhaamsa humna qabaati dhugaa maali wantoonni ta'amuu qaban dhaamsi keessattuu duutii ijoollee yuunivarsiitii naannoo Amaaraatti du'anii kana dura du'anii du'a ajjechaa suukkanneessa waraanamaa kan tumamaa ajjeefamanii kun baay'ee waan nama gaddisiisaati. Uummanni Oromoo ijoollee isaa gara naannoo yuunivarsiitii gara jiru kanatti erguu dhiisu bakka wanti kun namni hunduyyuu dhaamsa kana walii dabarsuu qabaanii dhaamsa kennaa. Atillee waamicha Oromiyaa Digital Meediyaan siif godhee fudhattee kabajtee asirratti nu argamtee yaada ciccimoo yeroof barbaachisanii saba Oromootii fi bu'aa buusan jettee waan nu dhiyeessiteef ulfaadhu galatoomii horii bulisiin jedha. Galatoomii ulfaadhu atillee carraa kana naa kennuu keetii fi baay'ee galatoomii ulfaadhuun jedha. Jabaadhaa haa jabaannu wanti harkaanuu qabu waan salphaadha miti kan yeroo kamirrayyuu caala hedduu ulfaataadha. Jabaadhaa haa jabaannuun jedha isinillee baay'ee galatooma. Ayyee galatoomii dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun ka hordofaa jirta Oromiyaa Digital Meediyaa sagantaa marii gaaddisaa muummichaa waliin goone kan guyyaadha kanumaan xumurraa haala yeroo dhimma biraa irratti dhimma hawaasaa biyya kana jiru ilaallatee yeroo biraa walitti deebinaa hagasii fi kanumaan nagaan nu turaa jenna. Ammazintaane gurbaan argitu ammazintaane gurbaan argitu rakkoo malee dhiirri ka'ee jibbitu roorroof malee dhiirri ka'ee jibbitu lagnuuf hintaane qomoo gorasi lagnuuf hintaane qomoo gorasi Lootee dhuftee kundoo dubbiin barasi dur warri keenya korma galee falatu dur warri keenya korma galee falatu maaf warrammaa nama galee kan gatu eessaa dhufee nama galee kan gatu jetti gurbaa akkam wayya. Saba kola miko ya saba hayu saba sabona jalisu kangetin roro sitamate amayona gabruma jabsuda jirma shimiti hijabaruda wanuma numite unda tufane berataruda saba kola miko ya saba hayu saba sabona jalisu kangetin roro sitamate amayona gabruma jabsuda jirma shimiti hijabaruda wanuma numite wa unda tufin berataruda.
fakkeesse roorroo saba bal'aa kanatti hammeesse. Har'allee kun akkuma duraanii sabni himimmaani. Dhugaasa qabsoo qofatu baasa qeerroo kiyya qareen itti bobbaasa. Ijibbaata keenya jaratti siinu haala ni imaana. Ogonaa ittaanu falmachuudha marree walitti kaana. Yatii qeerroon kaffale wareegee yaa warra itti qoosu. Eega feene siitu fadhaloonni of tuutuka sosoosu. Nama ajaa'iba dubbiin nama ajaa'iba dubbachuuf illee nama dhiba. Ina jaalaanuun taphattee firri kijiba. Nama ajaa'iba dubbiin nama ajaa'iba dubbachuuf illee nama dhiba. Ina jaalaanuun taphattee firri kijiba. Yaa qeerroo sumattuu galtana sabaati roorriftuu ofirraa ina dammaqaati kaleessa kan lubbuu kenne falmee roorroo akkamii alagaa nyaatti keeba qeerroo lammii koo kutaaf gandaana daa'iruu ni gabroomsu irra garmaamsu wal filuuni. Egaa yaa saba koo manin beekuun irra qaba dhugaa walitti muudhinumaaf irri kijiba naanee yamtu sammuun koo har'as taatu barullee sabaaf kan hin tolle malimmataan garangalle sabaaf kan hin tolle malimmataan garangalle 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 baasuma. Saba koo lammii koo yaa saba hayyuu saba sabboonaa jallisuu kan keetiin roorroo sitta maatte amma yoonaa gabrummaa cabsuudha jirma shimitii hidda baruudha wannummaan nu miite hunda tuffannee bira taruudha. Saba koo lammii koo yaa saba hayyuu saba sabboonaa jallisuu kan keetiin roorroo sitta maatte amma yoonaa gabrummaa cabsuudha jirma shimitii hidda baruudha wannummaan nu miite waa hunda tuffiin bira taruudha. Sabni kuni toosaa sitti fakkaata diddeetti matiyyoo ga'ee si nyaata. Furtuu fi furmaanni harka keenya rafnaan tuffatameera. Seeraa miti kunniina harka dhiiga kunoo nurra labsee jira dhugooma. Gabrummaa biraa ofiin affeerruu gantuu jalaan hiriirru. Innarraa kan darbe inna caala osoo jirru jira dhannoo awwaala. Wareeganarra keenya barkaadhannee miti dhiiga lolaafne. Miidhagoota affeerroo irratti koosu hin taatu naftanyaa of kamachiisu. Nama ajaa'iba dubbiin nama ajaa'iba dubbachuuf illee nama dhiba. Ina jaalaanuun taphattee firri kijiba. Nama ajaa'iba dubbiin nama ajaa'iba dubbachuuf illee nama dhiba. Ina jaalaanuun taphattee firri kijiba. Agarree kan harkarraa nyaate nu nyaate bomookoo nutu galtuu dugdatti baate tokkummaa yoo nuti diinatti hin qabsoofne facaane warra mammaaksaa kan taane lammii koo kallattuun leenjittu dhugaanii jabeessa tokkichummaa gama hundaanii. Egaa yaa saba koo manin beekuun irra qaba dhugaa walitti muudhinumaaf irri kijiba naanee yamtu sammuun koo har'as taatu barullee sabaaf kan hin tolle malimmataan garangalle sabaaf kan hin tolle malimmataan garangalle 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 garangalle. Sinu